Yeroo dheeraaf miidiyaa irraa fagaatanii kan turan ministeerri ittisaa obbo Lammaa Magarsaa guyyaa kaleessa sirna awwaalchaa abbaa qabeenyaa obbo Kabeer Huseen irratti mul'atanii haasaa gabaabaa taasisanii turan. Jijjiirama siyaasa waggoota muraasa darban biyyattii keessatti dhufe adda durummaan hoogganuun maqaa gaarii kan horatan obbo Lammaan erga yeroo dhiyoo as miidiyaa irratti yoo mul'atan kun kan jalqabaati. Kanaafis jecha sirna awwaalcha isaanii irratti argamuun haasaa gabaabaa ijoo ta'e taasisanii turan. Obbo Lammaan haasaa gabaabaa akka godhan maqaan isaanii yoo waamamu namni hedduun sekondiiwwan muraasaaf miira gaddaa keessaa bahuun haamilee fi iyyaan gara waltajjii isaan simate. Jajjabina hunduma keenyaaf kennuun hawwa. Haasaan daqiiqaawwan muraasaaf waa'ee abbaa qabeenyaa obbo Kabeer Huseen waltajjii irratti dubbatan miidiyaalee hawaasaa irratti baay'inaan qoodamees ture. Haa ta'u malee miidiyaalee sirna awwaalcha kana gabaasuuf bakkichatti argaman keessaa tokko kan ta'e OBN haasaa obbo Lammaa taasise qilleensarra hin oolchine. Kunis ganama har'aa gaazexeessitoota dhaabbatichaa biratti mufii fi komii uumee jira. Oduun sirna awwaalchaa sanarratti hojjetame kan haasaa obbo Lammaa Magarsaa of keessaa qabu guyyaa sa'aatii 6 fi 7tti akka darbuuf qabamee ture. Sababa galgala darba jedhuun keessaa hafuun BBC'n odeeffateera. Miidiyichi haasaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fayyadamuun oduu sirna awwaalchaa kana qilleensarra oolchuus haasaa obbo Lammaa akka hafu taasiseera. Haasaan obbo Lammaa kun oduu ijoo galgala sa'aatii 12 fi oduu sa'aatii 1 irratti akka darbuuf qabamee ture. Haa ta'u malee wayita sa'aatiin oduu gahu daayirektarri dhaabbatichaa haasaan obbo Lammaa kun akka hin dabarre olii dhorkameeradha sababa jedhuun akka hin dabarre dhorkuun odeeffanne. Dubbiin gaazexeessitootaa fi hooggansa gidduutti falmii kaasee booda murtee hooggansa dhaabbatichaatiin akka qilleensarra hin oolle dhorkame. Gaazexeessitoonni immoo akkana jedhan. Gochi namoota barbaadan akka qilleensarratti hin mul'anne dhorkuu akkanaa kun mana hojichaa keessatti amma duras kan baratame ta'uu gaazexeessitoonni dhaabbatichaa BBC'tti himaniiru. Haa ta'u malee nama saba Oromoo bira oolmaa guddaa qabanii fi miidichaafillee deeggarsa olaanaa gochaa turan irratti raawwatamuun akka daran isaan aarsee dubbatu. Miidiyaan duraan afaan mootummaa qofa ture namoota bilisummaa kennaniif deeggaraniif akka dhageettii horatu godhan keessaa tokko obbo Lammaa Magarsaati jedha gaazexeessaan dhaabbatichaa tokko. Har'a oolmaan isaanii sun dagatamee yoo sagaleen isaanii akka uummata bira hin geenye ugguramu garaa nama nyaata jedha. Gaazexeessaan biraa eenyummaa isaa ibsuu hin barbaanne tokko akkana jedha. Bakka ajandaa isaallee kan siyaasaa hin ta'initti gocha akkanaa obbo Lammaa irratti raawwatamuun akka isa aarse hima. Namni kun nama kabaja guddaa saba kana biraa qabudha. Sagalee isaa uummanni kun dheeboteera. Bakka ajandaan isaallee kan siyaasaa hin taane kanatti haasaa isaanii qilleensarra akka hin baane dhorkuun gocha fudhatama hin qabnedha. Haasaa miidiyaa hedduun darbe kana dhoksuun amanamummaa miidiyichaa uummata biratti qabullee haalaan miidhuu akka danda'us dubbata. Gochi kun maaliif ta'e jechuun gaafanneerra kan jedhan gaazexeessitoonni kunniin yeroo kaanis yoo gocha akkanaa raawwatamu olii ajajameera kan jedhuun alatti ibsa gahaan akka hin kennamne hima. Dhimma kanarratti yaada akka nuuf kennan daayirektara olaanaa dhaabbatichaa obbo Zinaabuu Asraat akkasumas itti aanaa isaanii obbo Boojaa Gabbisaatti irra deddeebiin bilbilee ture garuu argachuu hin dandeenye. Maddi BBC.